sasa ambapo mtu mmoja amejeruhiwa vibaya kwenye maandamano huko Moyale, kaunti ya Marsabit. Vijana wa maeneo bunge ya Saku na Moyale wanalalamikia masuala kadhaa ikiwemo kukamatwa kwa wazee wawili kwa njia ya kutatanisha huko Sololo, mauaji ya kiholela na unyakuzi wa ardhi. We further condemn the abduction and continued detention of former Chief Dabasa Dambi and Elder Burach Dambala on what we believe are politically motivated and trumped terrorism charges. Oduu teenya jalqabaatiin Keeniyaa Marsabeetitti jaarroleen biyyaa lama hidhata woboo wal qabatee to'ataman. Jiraattonni kana hordofee daandii Naayiroobii haga Moyyaalee geessu cufuun mormii gaggeessaa jiru jedhame. Dhimma woboo Keeniyaatti bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el lammiilee Tigraay Saawud Arabiyaatti murtiin du'aa itti murtaa'eef dhiifamni akka godhamu mootummaa Saawudii gaafatan. Gaaffiin Dabratsiyoon sirrii ta'us garuu heera Itoophiyaa guutummaatti kan cabsuudha jedhame. Mootummaan naannoo akkamiin biyya alaatiif xalayaa barreessuu danda'a gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun immoo ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon dhoksaadhaan UAE daawwachuu irratti Iraaniif UAE'n deebii laatan. Ministeerri muummee Israa'el dhoksaan gara UAE akka imalan ibsaniis UAE'n kun oduu sobaatii jechuun ofirraa haalte. Bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Keeniyaa Marsabeetitti jaarroleen biyyaa lama hidhata wobootiin wal qabatee to'ataman. Dhimma kana hordofee jiraattonni daandii Naayiroobii haga Moyyaalee geessu cufuun mormii gaggeessaa jiru jedhame. Haaluma kanaan kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabeetitti jaarroleen Booranaa lama hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechaan shakkamuun to'atamu hordofee Moyyaalee, Sololoo, Saakuuf Marsabeetitti mormiin guyyootaaf itti fufee gaggeeffamaa akka jiru gabaafame. Jaarroleen lamaan butamanii humna nageenyaa mootummaa Keeniyaatiin fudhatamanis wiixata darbe jechuun caamsaa 9/2026 mana murtii Naayiroobiitti dhiyaachuu abukaattoon isaanii abukaattoo kana gollichaa Addis Standardiitti himaniiru. Kana gollichaa akka jedhanitti jaarroleen kun hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabaachuu fi wal dhibdee daangaa kutaa bulchiinsa Marsabeetiif Wajir jidduu jiru kakaasuudhaan himanni irratti akka baname ibsan. Jaarroleen lamaan butaman jedhaman kunis bulchaa ganda Golollee kan duraanii Obbo Dabbasaa Dambiitii fi jaarsa biyyaa akkasumas ammoo jiraataa Sololoo Obbo Gurraacha Dambalaa kan jedhaman ta'uu kana gollichaa himaniiru. Haala isaan to'annaa jala itti oolfamanis yoo ibsan Obbo Dabbasaa Dambii mana isaanii irraa qabamu, Obbo Gurraacha Dambalaa immoo tajaajila yaalaatiif gara Naayiroobii osoo deemaa jiranii geejjiba uummataa keessaa buufamanii humnoota nageenyaa kan konkolaattota 5 meeshaa waraanaa hidhataniin fudhatamu abukaattoo seeraa kana gollichaa dabalanii ibsan. Obbo Dabbasaa Dambiitiif jaarsi biyyaatiif jiraataan Sololoo Obbo Gurraacha Dambalaa wiixata darbe dhaddacha mana murtii Naayiroobii naannawa Kahawwaatti wayita dhiyaatanitti poolisiidhaan qorannoof eeyyama guyyoota 30 kan gaafatee ture yoo ta'u, manni murtii garuu guyyoota 10 qofa kennee caamsaa 22/2026 beellama qabu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Jaarsoleen kun sababa humna nageenyaatiin butamaniif mormiin Keeniyaa bakkoota hedduutti ka'uun daandiin Moyyaalee, Sololoof Marsabeetitti geessu keessumaa gara Naayiroobiitti kan deemu guyyootaaf cufamu jiraattonni ibsaniiru. Kumi sasa ambapo mtu mmoja amejeruhiwa vibaya kwenye maandamano huko Moyale, kaunti ya Marsabit. Vijana wa maeneo bunge ya Saku na Moyale wanalalamikia masuala kadhaa ikiwemo kukamatwa kwa wazee wawili kwa njia ya kutatanisha huko. Jiraataan magaalaa Moyyaalee kan gama Keeniyaa Obbo Jamal Abduuba yaada Addis Standardiif dhimmicha irratti kenneen ka'umsi hiriira kana butamuu jaarrolee Booranaa kanaa fi mormii lafa Baddareeroo jedhamu kan Marsabeetii bulchiinsa magaalaa Moyyaalee jalatti bultu akka gara Keeniyaa bulchiinsa Wajir jalatti bultu taasifamuudha jedhan. Murtee kana hordofes mormiin guyyoota 4 itti fufuu himan. Jiraataan Moyyaalee Obbo Jamal mormii
itti fufee ganama arraa caamsaa 14/2026 Moyyaalee gama Keeniyaatti mormii taasifameen dargaggoonni 4 madaa'uun hospitaala waliigalaa Moyyaalee gama Keeniyaa seenuu isaanii simanna. Akkasumas ammoo gama poolisii Keeniyaa irraatis miidhaan dhaqqabuu fi buufanni poolisii gubachuu dabalatee hiriirri ganama sa'aatii 1tti jalqabe gara sa'aatii 4:30tti humnoota nageenyaatiin bittinneeffamuu ibsanna. Abukaattoon seeraa kana goollicha jaarsoleen hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabaachuuf waldhibdee daangaa bulchiinsa wajjin kakaasuudhaan kan himataman mana murtii Kahawaat jedhamutti Naayiroobiitti dhiyaachuu mirkaneessaniiru. Kana goollichaa itti dabaluudhaan dhaddacha kana irratti abbaan alangaa mootummaa jaarsolee kana irratti ragaa funaanuudhaaf guyyaa dabalataa 30 gaafatus manni murtichaa yaada abbaa alangaa caqasuudhaan qorannoo dabalataatiif guyyoota 10 qofa akka kenne himaniiru. Dhimma kana walqabatee miidiyaan Keeniyaa Citizen TV Keeniyaan guyyaa lamaan dura jiraattonni Sololoo butamuu jaarsolee kanaa mormuun hiriira ba'uun sagalee dhageessisuu isaanii gabaaseera. Akkasumas ammoo rakkoo daangaa jidduu naannolee lamaanii jirus ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa yookaan ammoo Interior SC'n akka hiikamus jiraattonni gaafachuu isaanii gabaase. Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit rakkoon nageenyaa sababa walitti bu'iinsa gosaatiif sochii waraana bilisummaa Oromootiin mudataa akka ture gabaafamaas ture. Guraandhala 2025 keessaas waggaa dabre Keeniyaan bakkeewwan humnoonni waboo keessa dhokotan jedhamu Marsabit keessa adamsuudhaaf duula Ondowaa Jaangilii jedhamu jalqabdee turuun ni yaadatama. Oduu biraatiin Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el lammiilee Tigraay Saawud Arabiyaatti murtiin du'aa itti murtaa'eef dhiifamni akka godhamu mootummaa Saawudii gaafatan. Gaaffiin Dabratsiyoon sirrii ta'us garuu heera biyyattii kan Itoophiyaa guutummaatti cabsaa jedhame. Haaluma kanaan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa ofiisaa ministeera dhimma alaa Saawud Arabiyaa Feeyzal bin Farahaniif barreessaniin namoota murtiin du'aa itti murtaa'eef dhiifamni akka taasifamu gaafataniiru. Saawud Arabiyaatti lammiilee Tigraay dhibbaan lakkaa'aman irratti murtiin du'aa akka itti murtaa'e kan ibsan Dabratsiyoon baqattoonni kunneen yakkamtoota osoo hin taane waraana hamaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa turee fi gaggeeffamaa jiru. Akkasumas ammoo rakkoo namoomaa inni fideen lubbuu isaanii baraaruudhaaf filannoo godhatanii gara Saawud Arabiyaatti kan baqatanidha jechuun xalayicha keessatti ibsaniiru. Waraana ofiif mootummaa federaalaa waliin jalqabaniin miiliyoonota kan fixan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ammallee Tigraayitti waraanni akka dhalatuuf tibbanaas fonqolcha kan raawwatan Dabratsiyoon amma immoo waraana tureef dargaggoonni keenya baqatan malee yakkamtoota mitii jechuun mootummaa Saawud Arabiyaatiif kallattiidhaan xalayaa barreessan. Xalayaa kana ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa tasuma quba hin qabu jedhame. Xalayaan kun mootummaan Saawud Arabiyaa baqattoota murtiin du'aa itti murtaa'eef dhiifama akka godhuu fi tarkaanfiiwwan ciccimoo biroo irratti akka fudhatu kan gaafatu ture. Lammiileen dhiifamaan gallakkifamaniis hariiroo seena qabeessa uummattoota lamaan jidduu jiru akka cimuuf hatattamaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an dhaabbilee idil addunyaa waliin ta'uun lammiileen kun gara Tigraayitti akka deebi'an pirezidaantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el kan dhiyoo fonqolchaan aangoo qabatan gaafataniiru. Haalli kun yookaan gaaffiin Dabratsiyoon Gabramikaa'el kun Dabratsiyoon mootummaa federaalaa ifatti tuffachuuf dhibdeen naannoo Tigraayif mootummaa federaalaa jidduu jirullee samii tuquu agarsiisa jedhame. Xalayaan amma kallattiidhaan naannoo irraa mootummaa Saawudiitiif barreeffame kun ammoo siyaasa guddaas ture. Gaaffiin pirezidaantiin kun lammiilee Tigraay lubbuu baraaruudhaaf godhan hamaa miti jedhamee fudhatamullee faallaa kanaa garuu gaaffiin kun heera biyyattii guutummaatti kan cabsu akka ta'e ibsameera. Kun gama tokkoon mootummaan Abiy Ahmadiif TPLF Itoophiyaa diigaa jiraachuus waan mirkaneessuudha jedhu xiinxaltoonni. Akka heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keewwata 51 jalatti tumameetti taanaan dhimmi hariiroo alaa dippiloomaasiif xalayaa ragaa qabu barreessuu guutummaan guututti aangoo mootummaa federaalaatiif kan kenname malee naannoon takka ministeera haajaa alaa biyya biraatiif yookaan ammoo biyya alaatiif kallattiidhaan xalayaa barreessuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Dabratsiyoon Gabramikaa'el rakkoo lammiilee Tigraay irra ga'aa jiru Itoophiyaanota biraa irra ga'aa jiru ilaalchisee jalqaba xalayaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaatiif barreessuu qabu ture. Kanaanis mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuun osoo danda'amu kallattiidhaan mootummaa Saawudiitiif xalayaa barreessuun dhimma lammiilee Tigraay qofaaf yaadda'u osoo hin taane siyaasa biraa jabaa dalaguudhaaf kaayyeeffateeti jedhame. Wanti amma pirezidaantii Dabratsiyoon godhan kun guutummaan guututti of tuulummaa akkasumas
ammoo birmadummaa biyyattii tuffachuu fi Tigraay Itoophiyaa jalaa fottoquu yookaan Itoophiyaa irraa fottoquu ifatti agarsiisuudhaaf kan godhamedha jedhame. Osoo dubbannu pirezidaantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ji'a dabrees pirezidaantii Ruwaandaatiif kallattiidhaan xalayaa barreessanii turan. Guyyaa duguuggaa sanyii Ruwaandaa irratti ergaa kallattiidhaan gama pirezidaantii Ruwaandaatti erganiin pirezidaantii Dabratsiyoon duguuggaan sanyii keessan ni yaadanna nus duguuggaa sanyiitu nurratti raawwatame jedhanii turan. Oduu biraatiin ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun dhoksaadhaan UAE daawwachuu irratti Iraaniif UAE'n deebii laatan. Haaluma kanaan ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun yeroo waraanni Iraan gaggeeffamaa turetti dhokatee gara UAE imaluudhaan pirezidaantii biyyattii waliin mari'achuu ibsuu irratti Iraanis ta'ee UAE'n deebii laataniiru. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Netanyahuun pirezidaantii Sheikh Mohammed bin Zayed faana wal arguun michummaa hundee jabeeffatee irratti mari'ataniiru jechuun ibsi kun ba'ee yeroo muraasa booda ministeerri dhimma alaa UAE waa'een daawwannaa kanaa wanti odeeffame guutummaatti bu'uura hin qabu jedheera. Hariiroon biyyoota lameenii daawwannaa dhoksaan taasifamu irratti kan hundaa'e miti jedha ministeerri haajaa alaa UAE. Yeroo waraanni gaggeeffamaa ture Iraan haleellaa hedduu UAE irratti raawwatteetti. Iraan biyyi galoo galaanaa keessatti humna jabaa qabdu UAE'n hariiroo jabaa Ameerikaa fi Israa'el waliin qabdii jechuun qeeqxi. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi dhimma kana irratti ibsa kennaniin ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun waan tajaajilli tikaa Iraan kanaan dura hooggantoota biyyattiitti hime har'a ifatti dubbatee jechuun hubachiiseera. Israa'el waliin michummaa uumanii socho'uun dhimma dhiifamni hin godhamneefidha kan jedhe Abbaas Araghchi kanneen gocha akkanaa raawwatan itti gaafatamuudhaaf jiru jechuun UAE akeekkachiisan. Ministeerri dhimma alaa UAE ibsa gama isaatiin baaseen Netanyahuun yookaan jilli humna nageenyaa Israa'el biyyattii daawwachuu haaleera. Hariiroon Israa'elii fi UAE ifatti kan raawwatamuudha dhoksaatti miti bu'uura waliigaltee Abrahaam Akkoordi jedhamuun raawwatamaa jedha ministeerri haajaa alaa UAE. Daawwannaa iftoomina hin qabneef dhoksaadhaan raawwatamu irratti hariiroo hundaa'e hin qabnu jedheera. Waliigalteen Abrahaam Accord jedhamu hariiroon Israa'eliif biyyoota Arabaa kaanii madaalli isaa eeggatee akka deemuu fi dhibdeen akka hin babal'anneef bara aangoo pirezidaantummaa jalqabaa Tiraamp kan tolfame ture. Gabaasni Reuters Netanyahuuf pirezidaantiin UAE Sheikh Mohammed bin Zayed magaalaa daangaa Oomaan irratti argamtu Al Ain keessatti wal arguudhaan yeroo dheeraadhaaf mari'achuu mul'isa. Israa'elitti ambasaadarri Ameerikaa Mike Huckabee Israa'el sirna ittisaa misaa'ilaa ishee Iron Dome keessa baatiriiwwan farra haleellaa misaa'ilaa UAEtiif erguun haleellaa Iraan jalaa akka of baraartu tumsaa turuu kibxata dabre ibsee ture. Iron Dome sirna ittisaa qilleensa Israa'el akkaan ammayyaawaa ta'edha. Misaa'ilota rookeetiiwwaniif dirooniiwwan qilleensa irratti qolachuudhaan barbadeessuu kan danda'udha. Ambasaaddar Huckabeen akka jedhanitti UAE'n sirna Iron Dome irraa fayyadamuu kan dandeesse hariiroon biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaa irra waan ga'eef jedhan. Kunis bu'uura waliigaltee Abrahaam Accord jedhamuun ta'uu ibsan. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan Iraan irratti labsan ammoo hariiroo Israa'elii fi UAE jidduu jiru san daran cimseeraa jedha qondaalli kun. Gama humna waraanaatiin michummaa cimaan akka uumamu sababa ta'eeraa jedhan. Yeroo waraanni gaggeeffamaa ture Iraan misaa'ilootaaf dirooniiwwaniin UAE haleelaa turte. Haga ammaatti misaa'ilota saffisiisoo fi fageenya dheeraa baalastiikii 551 misaa'ilota lafatti gadi siqanii furgugifaman Kiruuz kan jedhaman 29f dirooniiwwan 2265 UAE irratti Iraan dhukaafteetti. Ji'uma kana ammallee Iraan haleellaa UAE irratti raawwattee turte. Ministeerri ittisaa UAE caamsaa 10 dirooniiwwan Iraan 2 to'achuu ibsanii turan. Kun kanaan osoo jiru gaazexaan Ameerikaa guddichi Wall Street Journal jedhamu ammoo UAE'n haleellaa jabaa Iraan irratti raawwachuu gabaasee ture. Kun garuu ifatti waan beekame miti. Dhoksaan kan raawwatamedha jedhama. UAE'n haleellaa akkanaa kan dhoksaan raawwatamu warshaa oomisha boba'aa Iraan kan odolaa Lavaan keessatti argamu irratti raawwachuun ammoo gabaafameera. Roobii kaleessaa kun kanaan osoo jiru ammoo gorsaan pirezidaantii UAE Anwar Gargash biyyi isaa dippiloomaasiidhaaf kutannoo akka qabdu ibsuun garuu haleellaa ofirraa ittisuufis mirga guutuu qabdi jedhan. Gargash maxxansa isaa keessatti UAE'n waraana barbaaddee hin beektu waraana hambisuudhaaf garuu ni ifaajjii jedhan.
galoo galaanaa keessatti hariiroon Iraaniif biyyoota Arabaa kaanii walitti bu'insaaf waraanaan kan ijaaramuu miti jedhan qondaalli UAE kun. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti guyyoota 40 gaggeessaa turan waliigaltee dhukaasa dhaabuu yerootiin dhaabbatee jira. Garuu Iraan ammallee haleellaa Ameerikaa irratti raawwattu haaloo ba'uuf ulaa Hormuz kan boba'aa addunyaa keessaa dhibbentaan 20 ittiin darbu daandii guddicha kana cuftee argamti. Ameerikaanis gama isheetiin dooniiwwan boba'aa Iraan fe'an akka Hormuz keessa hin dabarre gama isheetiin qilleensaan eegaa jirti. Kun hundi akka gatiin boba'aa addunyaa irratti akkaan dabalu taasiseera. Dilbata dabre Iraan wayita yaada Ameerikaa dhiyeessiteef deebii kennitu waraana dhaabuu fi ulaa Hormuz banuudhaaf halduree barbaaddu ibsiteetti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp gama isaatiin deebi'iin Iraan koosii waan hin qabneedha jechuun guutummaatti fudhatama dhabsiiseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu balaa keessa jiraachuus ibsanii Iraan irratti deebi'iin waraana banuu akka danda'an akeekkachiisan. Halkan gaarii.